Karrayyuu imala guddaa gaafa guyyaa 18 ji'a torbaffaa bara 2011 akka lakkoofsa biyyattiitti magaalaa guddittii Finfinnee irraa kaanee karaa guddaa qabannee waa hedduu qaxxaamurree magaalaa bareedduuf miidhagduu taate Adaamaa geenye. Adaamaa keessa akkuma qaxxaamurreen aanaa Boosat magaalaa guddittii Olan Citii jedhamti. Olan Citii keessa gadi qaxxaamurree ganduma aanaa Boosat jala jiru daawwachaa bira kunne. Gandi kunis Boolee Muraheeraa jedhama. Uummata Arsiitti keessa jiraata. Akkuma isa bira qaxxaamurreen bitaaf mirga laalaa gammoojjii ho'aa ta'e keessa gamaaf gamana daawwachaa imala keenya itti fufne. Osoo deemaa jirru magaalaa guddittii aanaa Fantaallee mata haraa akkuma fageenyarraa daawwannetti karaa guddaa Jibuutii deemu dhiifnee gara harka bitaatti jallanne. Yeroo gara harka bitaatti jallannu waan yaanne olitti wantoota hedduutu nu qunname. Daandii caccabaa fi kan hin suphamin, kan hin bahin, miila fi geejjiba uumamaatiin irra deeman ture. Karaa kanatti konkolaataa keenya xixiqqoo dhiifnee konkolaataa gurguddaa qabannee imala keenya itti fufne. Imala keenya itti fufnee osoo deemaa jirru bitaaf mirga yeroo laallu waa hedduutu nu qunname. Innis manni barnootaa hin jiru, manni yaalaas hin jiru. Namni tokko erga uumamee waa hedduutu isa barbaachisaa, waan dhala ilma namaatiif barbaachisu hin argine. Garuu uummanni kun kan uummanni biyyattii ittiin dhaadatudha. Maaliif yoo jettan uummanni Karrayyuu kun aadaaf seenaa isaa sirna gadaa isaa osoo hin dhiisin jaarraa hedduudhaaf qabatee har'a gahee jira. Uummanni kun uummata Oromoo bira dabree uummata Afrikaaf addunyaa eenyummaa isaatii fi aadaaf seenaa isaatiin kan boonsisuudha. Uummanni Karrayyuu kun kan as jiraatu gosa Baaso fi Dullachaa fi Ituudha. Mee jaarsota keessaa haadha geeffannu. Masanattan dhaladhee biyyattan guddadhee daangaan keenya ribuu gaaraa deemtu san. Daangaan keenya ribuu gaaraa deemtu sani biyyi gamaatun biyya Arroollee jedhamti. Goomni gamaa ka ol ka'u sun Eddoo jedhama. Achirraa ka ribuun gaaraa deemtu tun ribuun gaaraa deemtu gaara asaanu kanaa moti gaarri cha'anu laal gaara cha'anu santu nu deebisa ribuun gaaraa sun hunduu nu deebisi. Arroollee araddaa nuti itti dhalanne Eddoo qal'oottan dhaladhe. Humna waraanatiin nuutu isinii laala odoju mangistiin nuutu boru laala odoju irraa kaanee biraa kaanee har'a daarii itti baanee jirra bar Oromiyaa. Nuti har'aa humni Ituu fi Karrayyuu uummanni aanaa Fantaallee jiru. Qeerroo fi qarreen jaarsa fi jaartiin du'ee dadhabee ajjeesee dadhabee ardiin ta Oromiyaati. Uummanni Oromoo irratti haa dirmatu. Uummanni Oromoo nu haa gargaaru. Nu qofaa muti. Ardiin Oromiyaa irraa fuudhamta Karrayyuu qofa irraa fuudhamta. Irra caalaa lolli abashootaa kun oowwan isaa bara Minilik irraa ka'e. Erga bara Minilik uummata keenya irratti gadi bu'uureffate haga har'aa ofamaa jira. Namni xiyyitiin nu lolu waraana hidhate. Waraana hidhate hoggaa jennu kaabii kaabbatee kaabii keessa taa'ee nu lola. Nuti biyya sanatti kaabii nama kaabbatee nama lolu hin beenu. Kaabii bakka akka nuti itti beenu baadimmee bichatti beenu. Meeshaa gugurdaa aga isnaayiferiidha nama lolu jechuudha. Fageenyatti laalee mataa dha'ee kasi fuudhu. Dur waa eeboo fi kana wal lolamaa ture sanii miti jechuudha. Amma uummanni ati lafa sanatti argatu kun meeshaa xixiqqoo harkaa qaba. Olaanan kilaashidha jechuudha. Har'a jaarmaa jaarameetu duuban itti jira. Jaarmaa jaarameetu duuban itti jira. Borcatatti godaaneen qubanne, Eddoo guddoo godaaneen qubanne, ka borcataa godaaneen qubanne, haroo arbaan qubanne. Ona godhataan jiru lafa teenya maqaa haaraatti moggaasa'an jiru. Ergaan keenya uummata Oromootiif. Lafa tana yeroo dheeraadhaaf akkuma reemtana jaarsi na dura dubbate lolli keenya ka jalqabe dheeraadha. Ubrii teenya kanaan miti ubrii manguddoo hedduutu hima. Dhaalmaani lolli kun ka as gahe waa'ee lafa tana. Yeroo ammaa tana uummata Oromoo malee
waan tokko hin qabnu nuti. Amma kanutti jiru hujii dheengadda mootummaa wayyaanee mallas lafa kaayetu raawwisantu raawwataa jira amma. Lafti Oromoodha Oromoon akkamitti qannafamti jennaani bahidatti maqannasi chaalaal jedhe mallas gaafa jiru isa. Raawwiinni gaafa san lafa kaayesantu har'a godhamaa jira. Abiyyuu fi Lammaan kaleessa isaan kashuumaman. Wanti dubbannu jiru bar diinummaa addaa jallina addaa dubartii teenya dubartii saddeettu du'e amma wanti lakkoonyee harkaa qabnu dhiira dhiisi dhiirti qawwee dhoyti intala dubrarraa kaase gaafa intalti gurroo haddilee duuterra gaafa shambeen du'e dubartii lamaa dhume hunquuftuu gubbatti gaafa funyaan boolloo dubartii lamaa dhume dheengadda bara dheengaddaa dubra lamaa asitti dhume leedii roobatti agartanii dheengadda obboleetti xaasoo waattu waraanamee loonii wajji. Asiin ka'ee nuufi warra aanaa boosatti waldaan geessa malkaa jiloo keessa baanee calalaqaa haroomaa diggaadhaa lafa ja'amtu jira ulaagaa lafa ja'amtu jira achirraan nuufi isaa waldaan geessina nuufi gama warri aanaa boosa waldaan geessa asiin deebisee tanaa gadi afartu nu daangeessa sanii baddaa ribuu achi malee baddaa ribuu as hin qaban waan takka gaara deemu kana argisiisaa gaara deemu kana as hin qaban gonni kun jalli hoggaa achi baane lafa aadaa nuti itti waaqeffannu hirsii iddoo taja'amtu jira dirrisaa gama galma caffaadhaa ka jedhamatu kan nuti itti waaqeffannu jira teessoo teenya bichaadhaa teessoo warra keenyaa bichaa teessoo biyya Karrayyuu bichaa teessoo Karrayyuu Baasoo Dullachaa Ituuti teessoo teenya araddaan teenya gama kana bakka hin jirre seensuma bakkatti isin agarsiifne qabani awwaalli nama keenyaa bakka hin jirre hin qabu. Lafa dur abboonni keenya kaakayyoonni keenya faan irra turan hundaa irraa nu kaasaa turan jechuudha. Sababni isaan irraa nu kaasuu danda'aniin gargaarsa mootummaa waan qabaniif jechuudha. Battala isaanii boolla baay'ee gaffa geessanii qotanii akka ejjisatti dha'uu danda'us akka ciisichatti dha'uu danda'us akka taa'ee dha'uu danda'utti illee hundaa tolfatee nu lolu jechuudha. Hoggaa nuti lollee nuti sa'aatii ganamaa lolle waraanni dhufaa battala nuti irra jiru irraa nu kaasaa jechuudha. Saniin booda hoggaa nuti gara manaa deebine battala teenya san taganamtu san inni qabate jechuudha. Waanuma dheengadda abdiillan waraana 50 wayyaanen salaxansiifte ummata keenya gartee achirraa buqqisa santu nutti jira amma. Kanumaafu kun lola tiffataatii fi qotee bulaatii miti lola siyaasati humna geessuudhaan deeggaramaa jira ummanni Oromootii fi hayyoonni Oromoodha namni wanni dhimmi kana na ilaalchisa hundinuu nurratti dirmate biyya tanaaf furmaata kennuu qabna jedha. Kana wajji wal qabatee amma bifa addaatiin nutti ka'ee jechuudha. Muka hin mura nama ni jeesa lafa immoo irra qubataa deemaa jechuudha. Asiin qorkee lafa jedhamtu tana yaadi keessa dhabne iddoo lafa jedhamtu yaadi keessa dhabne beekumsa kiyyaan haroo arbaata jedhamtu illee asuma keessa dhabne dimokiraasii boodumaa jedha suuta tanan nu jeesse numaa nuti biyya tana keessattuu kan jeesse maali suuta isinii furraatan edaa suuta tana ugaa laallu edaa suuta nu gabroomsaa lafa nurraa fudhataa deeman jechuudha dubbiin adii. Amma ganda fantaallee bulgaa ka jedhamu kunoo duuba sanirraa ka'e ganda illii ka jedhamu duuba sanirraa ka'e iddoo warra gadaadhaa asii kun hunduu gallakkisee ka'e ganda ka ammallee ilmaan roobaa jiloo godaanaa ka jedhamu onni isaanii xaqalaalan hunduu achiisa hundi isaaniitu bakka tanarraa hunduu gallakkisee hunduu ka'e xaqalaalan isaatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa hoo humna kadhabu ta'e kuni ummanni Oromoo humnan dhabe jee ummata Oromootiif ergaa haa deebisu ummanni Oromoodhaa murtii takka ilaallata. Poolisii Oromiyaa micaa dhalattu bootaa taraafiqaa inni eegutti makiinan itti dhufee waraanne qorkee jajjabatti. Agartee tulluu sana duuba dabarte alaabaa fa'aa dhaabbata alaabaa miliilika durii agartee nuti amma shakkii hedduu qabna. Wanni isaan sagantaan gaafa san ummanni oppodiyoo gaafa san nu bulchu Oromoon qulqulluun namni bakka agartee aangoo gubbaa taa'ee nu bulchan jiru. Furmaanni keenya tanaan duras bara dheeraa mootummoota dabaran keessa ijaataa turre wanti waan nu godhame tokkollee hin jiru. Ammallee waan nu godhan jennee mootummaarraa abdii takka hin qabnu. Maal jii bara 27 ka hoogganan kana keessatti mootummaa abee itti jennee manguddoonni tun amma reemta haasaa godhaa turte sun taqaama caffee biran dhiqin hin jirtu. Iddoo amma abbaa duraa fa'aa gaafatanii galmuma teenya tokkotti ol beetaa. Furmaanni tokko kan nu godhame hin jiru. Furmaanni keenya uummanni Oromoo bahaaseensaa kaabaa kibbaa kaala jiru kabiyya keessa jiru. Hundi nutti dirmate waraananis deeggarsaanis
irra caalaa kaduunin irra sasan duune. Kalee ganama kanaaf waan dubbannu hin qabnu du'uudhaa fi ajjeesuun agartee amma teenya qofaan ta'u uummata Oromoo geesse natti fakkaate. Ergaan keenya wanti isinitti dhaamnu maatii xixiqqoo tanaatu dhumaa jira. Ijoollee xixiqqoo kanaatu dhumaa jira. Kun sanyii duguuggaa sanyiiti. Lolaatuma irraa ga'e. Barnoonni hin jiru. Barnoonni hin jiru lolaatuma ga'e. Gara nyaataa dhugiitiin uummanni kun hongeen gar malee dhooftee jirti. Miidhama guddaa keessa jira. Barri hunduu hongee waraanaa nama biyya tanaa baay'inaan dhibameen dhukkubsateen waraanuma ajjeesa irra caalaa. Kanaaf irra caalaa waraanatu ajjeesaa amma immoo miila kana bonni gatan malee qabee gara silaa nyaataatiin baay'ee miidhaa jala jira. Kana booda uummanni kun lolli harkaa qaba, bonni harkaa qaba. Horii dhiisii namni waan bishaan afaanitti waan dhugee jiraatu hin qabu. Gargaarsi isin nama fiddan kan amma namni dhugee malee waan takkumaa harkaan qabu namni kun. Garaafis amma erga ganama baanee jechuudha. Uummanni ati argitu kun lafa kanatti isaa ture. Nyaata wanti jedhamu afaan qoonqoo teenya kana kan nun dabarre. Akka ati argitu kana rakkoo hagana ga'u kana keessa jira. Addunyaan illee haa nu dhageessu. Uummanni Oromoo haa nu dhaga'u addatti immoo. Uummata Oromoo qabna waan biraan qabna. Diinni kun biyya keenya irratti dhufee nu miidhaa jira. Uummanni Oromoodha akka nu gargaaru dhaabsa kana qabna. Dursa maal jechuu barbaada? Uummanni kun durirraa kaanee nutis naannoo kana hin beekna waa hundaa. Waan tokkotu jira. Maali inni uummanni Karrayyuu qabeenya qabaa, gaala qabaa, qawwee qabaa, lolee ofirraa dhoorguu danda'a jedhan. Inni sun garuu har'atti haala yerootti fi haala jiru wajjin ulfaataa ta'uu danda'a. Uummanni Oromoo hunduu dargaggeessa keenya baga jiraatta warri raaftanii as geessan baga rabbiin isin jiraachisee jiraadhaan mallee. Uummanni Karrayyuu miidhamuu keessan miidhamuu keenya, rakkoon keessan rakkoo keenya, lafti keessan lafa keenya, lafee keenya nuufilleedha. Akka isin cinaa jirru isinitti agarsiisuudhaaf kan dhufne. Amma habbaa tuffatan ilmoo jalatti dhaanan jedhama maaqsi Oromoo. Ani ergaan an dabarsu ergaa tokko. Ergaan tokkichi kun uummanni aanaa fantaallee daangaa isaa dhiigan eegat ture haga amma dura. Kana eegatti dhiiga namaatiin taphachuun isin ta'u dhiigan eeguun isin ta'u. Daangaa kana seeran mootummaan naannoo irraa jalqabee maga mootummaa federaalatti nurraa seera kabachiisee nurraa dhoowwuu qaba. Nuyi akka nama tokkotti akka qeerroo tokkotti akka dargaggeessa tokkotti magaalaa Finfinnee irraa kaanee dhufnuun keenya jenneeti. Isinis keenya nutis keessa waan ta'eef. Kanaaf ammallee abdiin kutinaa isin cina jirra. Aga dandeenyeen abbootii qabeenyaa keenyas namni keessi isaa madaa qabuu fi lafti keessan kee kooti jedhee kan amanu ni haasofsiifna. Uummanni Karrayyuu, uummanni keenya, obbolaan keenya, abbootiin keenya abdii hin kutina. Akkuma har'a dhufnee isin ilaalle ammallee yeroo dhiyoo keessatti aga humna keenyaa deemnee isin gaafanna. Kan amma dhufnee haala irra jirtan laalletoo miidiyaatti gabaasnee rakkoo keessan hawaasa biraan geenye. Hijjannoon keenya qeerroo naannolee Oromiyaatirra jiran hunda gurmeessuudhaan isin faana dhaabbatanii isin abdiin kutina. Gama abbaa qabeenyatiinis taanan isiniif hirmaachifnaan. Takkallee uummanni kun abdii kutachuu hin qabuun. Maaliif jennaan lafti ofii lafee ofiiti waan ta'eef. Uummata Karrayyuuf birmachuu qaban jedhu uummata Karrayyuutiif uummata boosat. Uummanni Oromoo uummanni kun bonni sitti hammaatee rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa kana keessatti lolli diinatiitti jira. Biyya keessa fi biyya alatti illee gargaarsan akka wal bira dhaabbannu dhaamsa isinii dabarsa. Har'aan tanallee kan dhufan weellistoonni keenyas jiru, namoota baay'eedha, qarreenis jiru. Abdii hin kutinaa, ejjannoon keessan itti hafuuf isin faana jirraa isiniin jenna. Hawaasisnee mootummaan uummatni Oromoo martinu akka isin cinaa dhaabbatu. Waa hundaan waan dandeenyu hundaan isin bira jirra. Yeroo itti aanu immoo guyyoota muraasa keessatti artistoonni illee abbaan qabeenyati illee mootummaan illee akka waan kana dhagee dhufee furmaanni itti kennamuuf abdiin qaba. Keessumaa'uu artistoonni gama isin deeggaruutiin yeroo muraasa keessatti deebi'anii ni dhufu. Abdiin qabaanii galatooma. Qabaannetii miti nus ka deemuu dandeenye hamilemaan kakaanee dhufne galanni isaa ga'u isin arguun waan guddaadha. Namoonni immoo qarqaarsa nu godhan isin jiranii gara bishaanitiin gara baasii konkolaataa waan adda addaatiin jechuudha. Isaanis galateeffachuu barbaada. Kana dhaamsi koo guddaan nurraa dhoowwuu qaba. Taatanii isin arguu keenyan hin gaddina waa guddaa miti kan finnee waan xiqqoodha. Kan humni keenya danda'u namoonni xiqqoon nu gargaaranii kan finne wanni guddaan akkuma isin cinaa jirru
dhumaatiin keessan dhumaatii keenya akka ta'e miidhaan keessan miidhaa keenya akka ta'e isinitti agarsiisuu fi diinnis tokkummaa keenya akka baruuf. Waan kanarratti dhaabatu osoo hin ta'in wanni kun nuti asii deebinee koree dhaabnee sadarkaa koonsartiitti sadarkaa aga yookiin biyya alaatti goofandii banuutti yaadaa jirra. Yeroo bira milkii fi gammachuu walitti deebina. Daangaa keenya immoo nutu kabachiisa. Ulfaadhaa. Karrayyuu.